Waajjirri qindeessaa nageenyaa fi misooma waliinii naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz raawwii hojiisaa kan ji'oota salgan darbanii fi karoora bara 2012 irratti magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Gabaasa dhiyaate irratti ji'ootaan salgan darban lammiileen Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uun akka hojii gaariitti ga'e. Hirmaattonni marichaa dubbisni tokko tokkos rakkoo yeroo uumamu furuuf fiiguu osoo hin taane dursa hawaasicha misoomaa fi nageenyaan walitti hidhuun barbaachisaadha jedhan. ኦሮሚያ እና ቤኒሻንጉል ሲጀመር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ቤተሰብ ነን። ናንኖ ኦሮሚያ ፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማቲዳ አዱማ ሂንቀምኑ ወሬን ነገኛ ናኖ ኬኛ ቦሬሳን ኑኬሳ ባሁ ቀቡ ኑቲሞ ቶኩማ ኬኛፍ ጭምኔ ሆጀቹ ቀምና ሆጂ ሚሶማ ናኖሌ ኬኛ ወሊት ደንራት ጀባቹ ቀምና ዘላቂ ሰላም እና ልማት ከማረጋገጥ አንፃር ምንድነው የሚጠበቅብን የሚለው ከኑራ የገሙ ነገኛ ቡሱዳም ኡመንስ ወለርጌ መሪያቹኒ ዋን ከነጀቤሳም ሞቱማኒስ አከሱማም ዋን ኡመታ ፈየዱረት ወሊ መሪያቹን ያደ ወሊፍ ቆዱን ጋሪዳም ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝሲ ወልቲ ዱፌኝ ጀልቀበን ጋሪ ዋንቴፊ ናኖ ሊብሮቲሲ babal'achuu qabaam. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee saayinsii siyaasaa fi quunnamtii addunyaa obbo Galataa Gammachuu waraqaa qorannoo dhiyeessaniin biyyattii iyyummaa keessaa baasuun kan danda'amu yoo naannolee ollaa misooma hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeedhaan walitti hidhamanidha jedhan. Qorannichi walumaa galatti kan inni ibsu uummanni sun hariiroo waggoota dheeraa akka inni qabaataa turedha. Otuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu isheen irra hundoofte kun hundaa'in fuuldurayyuu uummanni Oromoo uummata naayilootik naannoo isaa jiru wajjiniin hariiroo gaarii akka inni qabaachaa ture daldalaan wantoota garaagaraatiin walitti hidhamanii akka isaan turanidha kan ibsu walumaa galatti. Uummanni qe'eesaatti deebi'ee jireenya idileessaatti akka deebi'uudhaaf immoo wanti godhamuu qabu mootummaa wajjiniin wanta haasaamuu qabu haasaamee uummanni bakka isaatti akka deebi'u ta'udha. Itti gaafatamaan itti aanaa waajjira qindeessaa sagantaa nageenyaa fi misooma waliinii naannoo Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz obbo Komaander Warquu keessumattuu rakkoo nageenyaa dhiyeenyaa as saboota gidduutti uumameen lammiiwwan hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii turan gocha namoota muraasni fedhii siyaasaa isaanii guuttachuuf hojjetanidha malee kan uummata naannolee lamaanii bakka bu'u mitis jedhan. አጎራባች ማህበረሰቦችን በሰላም በልማት በማሳሰር በጋራ ሐዋሳ ነገኛ ፊ ምሶማን ወልቲዱን ወሊን አከ ጉደተኒፍ ሆጀቻ ጅራ tokko fayyadama tokko miidhayote deeme gara walitti bu'insaatti waan deemuuf itti fufiinsaan uummata naannoo Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz misoomarraa fayyadamaa taasisuuf hojii cimaatu gama waajjira kanaan hojjetamaa jira. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee seenaa duudhaa fi aadaa waliin jireenyaa saba sablammootaa fi uummattoota biyyattii itti fufsiisuun naannolee ollaa misoomaan walitti hidhuu fi nageenyi waaraa akka bu'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jira. Uummattoota kana waan walitti buusu keessaa inni tokko hiyyummaaf godhattafummaadha. Hiyyummaaf godhattafummaa kana immoo misooma fi dinagdeedhaan walitti hidhuudhaan waliin akka misooman waliin akka durooman gochuudhaan rakkoo sana keessaa ba'amuu danda'aadha. Amma lixa Oromiyaa fudhatte qabeenyi uumamaa Gaambeellaa Benishaanguliif lixa Oromiyaa jiru uummata naannoo kana jiruuf dhiisi biyya kanayyuu jiraachisuu kan danda'udha. Rakkoon isaa rakkoo qabeenya uumamaa miti jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo lafaa miti jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo daangaa miti jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo qabeenya uumamaa kana misoomsinee jiruuf jireenya hawaasa kanaa jijjiirree waliin akka isaan guddatan gochuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kana yoo qoonne duwwaadha. Nageenyi kan uumamuu danda'u nageenyi waaraan kan inni uumamuu danda'u misoomaa fi guddina mirkaneessuu duwwaadhaan. Dr. Girmaan kana booda uummata naannolee ollaa waliin karoora baafachuun iyyummaa keessaa ba'uu fi dinagdeen guddachuuf yeroo hojjennuudhas jedhan. Amma garamitti deebi'uu qabna jechuudha. Duudhaadhaaf aadaa kana dura qabnu sana guddisuudhaan naannolee amma jennu kana baay'een isaanii afaan Oromoo haasa'u aadaa walii qooddatu isaan kana akka durii sanatti walitti fiduudhaan uummanni keenya naannoo kana jiru waliin akka inni guddatu waliin akka inni duroomu gochuu irratti hojii amma jalqabnee jirru kana. Hawaasni keenya hayyoonni keenya beektonni hunduu beekumsa isaaniitiin qorannoo isaaniitiin nu duukaa hariiruudhaan guddinaa fi badhaadhina hawaasaa naannolee Oromiyaa jiraatan kana waliin mirkaneessuu qabna.